Maqabbaa ilma afur qullu waaqa tokko ameen. Maqaa waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa akkam jirtanii? Waaqayyoon eega teeksiyaan isaati kan dhugee maqaa isaan galatoon kolfaatiin haa ta'u. Kanatti aansuudhaan walaloo gabaabduu takka isinii qabadhee dhiyaadhe. Walaloonis baga geessan kan jedhu kutaa 53ffaa fuula telegiraamii harmee tawaahidoo irraa kallattumaan gara walalootiin isin fudhadha. Baga geessanii hundi keessanuu waggaa tokkoffaa hundeeffama keessanii ijoolleen hojii sugaa dubaroo Maariyaamii hojii hafuurawaa kan walitti dhuftanii jaalaaf nageenya walitti dhuftanii hojii hafuurawaa kan isin hojjettanii karaa onlaayinii kan walitti dhuftanii guyyaa hundeeffamaa baga geessanii ilaalchi keessaan gara mana amantaa rakkina isaa ilaaltanii kan isin guuttaniif ijaarsa mana amantaaf jettaniitu gahee olaanaa kan nuuf baatanii wanta qabdan irraa rakkattootaa fi nyaata uffataa isaaniif bittanii gaafii samii jalaa ba'uuf rakkattoota gargaartanii karaa onlaayinii kan wal argine waa'ee amantaa walii barsiisne kadhannaa osoo addaan hin kunne waaqayyoo kan nuti kadhanne ijaarsa mana keenyaa gahee guddaa kan raawwattanii birriif yaadaan nu cinaa dhaabbattanii jaalala keessan kan isin mul'isanii haala rakkisaa baay'ee keessatti kana hundaa kan raawwattanii waaqayyoo isin haa eebbisu bakka jirtanitti hunda keessanuu kanarraa baradhaa keessummoonnis hojii gaarummaa maaloo karoorfadhaa shakkiif jibbaa hamii dhiisuudhaanii wangeela mi'aawaa dhandhamadhaa isin haa galchuu hunda keessanuu gara maatii jaalattaniitti isin haa eeguu ergamaa waaqaa bakkuma deemtan hundaatti isin haa eeguu ergamaa waaqaa bakka deemtanii hunda keessanittu ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanatti aansuudhaan faaruu gabaabaa tokko wajjin faarfannaa innis baga nagaan dhuftanii kan jedhu waan ta'eef kanaafuu wajjin haa faarfannu. Baga nagaan dhuftan obboloonni isin hundi keessan baga nagaan dhuftan obboloonni isin hundi keessan fedhaa waaqayyooti hundaa raawwattanii jaalala keenya hundaa hubattanii hundumti keessanii baga irraa geessanii eeyyee fedhaa waaqayyooti hundaa raawwattanii jaalala keenya hundaa hubattanii hundumti keessanii baga irraa geessanii baga nagaan dhuftan obboloonni isin hundi keessan baga nagaan dhuftan obboloonni isin hundi keessan fedhaa waaqayyooti hundaa raawwattanii jaalala keenya hundaa hubattanii hundumti keessanii baga irraa geessanii eeyyeen fedhaa waaqayyootiin hundaa raawwattanii jaalala keenya hundaa hubattanii hundumti keessanii baga irraa geessanii baga nagaan dhuftan obboloonni isin hundi keessan baga nagaan dhuftan obboloonni isin hundi keessan fedhaa waaqayyooti hundaa raawwattanii jaalala keenya hundaa hubattanii hundumti keessanii baga irraa geessanii eeyyeen fedhaa waaqayyootiin hundaa raawwattanii jaalala keenya hundaa hubattanii hundumti keessanii baga irraa geessanii.